السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oi nagaa fataa نعم farsa. Kaliifoo waan qabameessan obboleessa keeti moo ijoollee biyya keetiiti? mucaan obboleessa kiyyaa beektaa garaadhaa mucaan obboleessa kiyyaa jechuun suuraa kiyyaa akka isaallee walirratti sarchi gootee ilaaluu dandeessa. Viidiyoon as bahee viidiyoo baay'ee dandeessa. Yoo dandeette viidiyoo bahi Oromoolleen si agartu. Oromoon si agartu viidiyoo bahi. Viidiyoo bahi. Laa nama waa tokko bichaa jechuu barbaada maa inni beektaa? Koi farsa. Viidiyoo as bahi. Khalifa viidiyoo as bahi. Viidiyoo as bahi. Qabame koi. Yaa. Waan kana Obboleessa keetti tiruudha. Obboleessa tiruudha. Habiibi obboleessatti fudhee. koi farsa nagaa fataa. Obboleessa keetti tiruudha. Obboleessa keetti tiruudha. Nama as keessa dalagataa jiru moo nama taa'uudha dhufaa jiru? Gaafadhu sun. Ila maa inni beektaa mucaan namni beektaa hauma fedhallee ta'u asuma irratti wal arrabsa malee qiimii akkanaa waliin qabu garuu uummanni immoo qiimii guddaa nu qaba beektaa maaliif waliin dalagatan naannoo tokko dalagatan sii galee naannoo raan jechuun bishaa gara utfaa san yoo namni beekan jiraate utfaa jira naannoo utfaa jechuudha ijoollee hedduun beekaa nama jechuudha ijoollee sanniin. Karjiitu wanta jiru kana moo? Viidiyoo bahi mucaa agarree jirra. Viidiyoo mucaa agarree jirra. Dhagahi viidiyoo mucaa agarree jirra. Viidiyoo as bahi ati obboleessa kee dhugaan. Obboleessa kee tiruu yoo ta'e viidiyoo miti inshallah yoo si sakkalan obboleessa keetii bakka feeten seentu. No am videoon baya kuno shabakaa wataati malee. Okay. Mucaan ati dhalataa eessatti? Baale Roobeeti. Okay, dhalataa Baalee Roobeeti. Naannoo kan Baalee. Mucaan obboleessa. Okay. Mucaan kana amma hafuura dhageettee jirta akka gizee qabameeti atilee sooshaal miidiyaa irratti agartee moo keessatti dawwalanii jiran? Wayita qaban beektaa micaa waliin haasoineetiniin micaa magriiba irra waliin haasoineen salaatadhee narraa cufatee addaan baane beektaa. Ayyee. Gadi akkuma irraa cufadheen isaan guruppii qabanii guruppiin isaanii namoota hedduudha siigalee guruppii nama 100 oltu keessa wanni kun qiimirraadha siigalee guruppiidhaan mirkanaa'ee itti yaadameeti. Amma kan isin agartan namoota 3 yookaan 4 namoonni waan san hojjetan nama gara 12ti. Siigalee kan wanni san kan manatti itti seenee balbala cabsee achitti micaasan wan kan isin agartan kan miidiyaa irraa malee kan lafarratti hojjame waan baay'ee sisuu kanneessu beektaa. Okay. Viidiyoo qabdaa? Viidiyoo jari lafarratti Viidiyoo miti yoo barbaadde suuraa iyyuu si agarsiisuu danda'a beektaa. Ani itti sagalee laal ani irra dawwalee wanni ani silkii booda siimii keessaa baasanii cufanii boodarra immoo akka odeessan silkiin isaa cufame amma gammaatti maal akka ta'es hin beeku garuu yeroo wahii irratti narraa kaasee booda immoo achumaan silkiin isaan cufame beektaa maal akka ta'e hin beeku. Innaa waan akkasiiti. Okay, galatoomii. Obboleessi kiyya waa takka yaadini rakkoon qabu. Yoo ajjeesallee taate ajjeesan. Afiri yoo maamiti kun yoo mala rakkoon qabu. Nama meeqeetti nama meeqaan tumamu. Ani dhageeffadha ani waan si ajaa wallahi. Guruppiidhaanii micaasa yookaan dhageettaniirtan. Wanni mucaa qabe guruppii ijoollee walloo. Guruppii ijoollee wallootu qabe. Mana ilmaan Oromoo dhageeffadha. Koi safarsa. Ilmaan Oromoo mucaan qabamee guruppiidhaan mucaan tumamee odoo obboleessi ittiin haasa'u odoo obboleessi ittiin haasa'aa jiru guruppiidhaan mana itti seenanii manatti cabsan jechuudha. Okay? Isin ammoo dhageeffadha warra jala deemtanii warra afaan itti kana gudduu jala dhageeffadha. Afarsa dhageeffadhu qoyme. Afarsa mo'itii qabadhu. Ani laal waan asirratti illee mul'achuun barbaadu waa takka bichaa isiniin jedha laal. Ani obboleessa jechuun qalbii miti dhugaa rabbii siimaa ila micaan kun yoo argitan micaa daa'ima xiqqaadha amma fakki osoo nama guddaa ta'e sin maratu maaliif micaan kun waa'ee gandummaa quban qabu waa takka irraa hin beeku dalagachuu malee jechuudha siigalee micaa daa'ima dhugaa rabbii siimuu ani gaafa inni dhufee isaa dhaga'e nyaata dhugaatii dadhabe siigalee har'a immoo sitti dhagaamaa jechuudha micaa daa'ima osoo xiqqoo jajjaba osoo ana taate wallaahi billaahi siigalee bakka osoo bakka san jiraadhe lubbuun kiyya na bahe alhamdulillah sii galee micaa daa'ima kichuu wayita akkas godhan sanuu nama sii galee nama 12 jechuudha sii galee anamma sii galee
wayita akkasitti irra deemanii ma isin ka argitan bata sisuu kanneessa osoo suuraa mee suuraa usmee keessaan si erge sun hundinuu si ergaa suura akkaataa isa godhan jechuudha. Inna waan kana ta'e baay'isitti dhaga'ama. Wanni kun ammoo egaa kana taate na dhaga'i wallaahi ani uummata san ijoollee sanis hin beeka anis biyyuma arabaa kana keessa jira. Naa qabadhu viidiyoo kana na waraaba. Yoo akkas taate fedhan ajjeesan fedhan gadaadhiisan. Habibi ani qaamaan inshaallah guyyaa lamanatti fudhatu qaamaan dhaquu danda'a bakka san jechuudha. Si galee hin beekaani. Anillee nama as keessa jiru. Galtee waan kana ta'eefi obboleessa kee Khalifa dhaga'i obboleessa kee rabbi lubbuu isaa hin baasinii cafacafamee jiraami tumamee jiraami cafacafamee jiraami obboleessi kee nama 10 wayiidhaan qabamuu isaa dhuftee nama 1600 dubbataa jirta warri as jala jirtan ummanni Oromoo kutaa biraa baga ijji teessan obboleessa rabbi fidee baga ammoo mucaan kuni baga obboleessa qabaate lammaffaa garuu gara fuula duraatti isaa miti mucaa sanii miti mucaa obboleessa mucaa kanaa miti obboleessa mucaa kanaa miti wallahi balaan kun ijoolleen walloo mucaa sana fuutanii yaaltanii qaama isaa tumame kana yaaltanii qaama isaa mucaa kana fuutanii akka Oromootti hin wal'aanatin wallahi namni lafarraa wal balleessa. Afarsaa dhaggeeffadha. Aboo afarsaa dhiisi bakka dhiisi dhaadannoo makana dhiisaa isin buleessoo dhaadannoo dhiisaa waa takka illee dhaadattinaati dhiisaa dhaggeeffadhu. Sinitti himna waa takka illee hirummaa qabdanii waa takka bichaa dhaggeeffadha waa takka bichaa sagaleen kee dhagahama. Ijoollee wallootti naannoo keessatti dalayne sagaleen kee dhagahama. Boo'icha maasirraa ooftan maaki jibda yookaan dhiisaa bakka haa ajjeesan. Reeffa isaa afaan kee qabee boleessa nurraa qabee afaan kee badus jedhe afarsaa us jedhe nuti qaban carraa naa kenna namni tokko waa takka jallu akkaataatti mucaan kun bahu hin barbaadanii mucaan kun akka rakkoo san keessaa bahu hin barbaadanii afarsoo. Sitti himna dhaggeeffadha. Tokkoffaa irratti warri as jala deemtanii akka duraatii soba jettan kunoo rabbiin obboleessallee fidee jira. Oromoon kutaa 11 illee argitanii jirtan. Waan kana gocha suukanneessaa kana kan dalagame mucaa daa'ima waa takka hin beekne irratti dalagameetiin jira. Kan dalage ijoollee wallooti. Nama takkaa lama osoo hin ta'in obboleessi ragaa bahee jira. Nama 12 Khalifa hin baasinii deebisu. Usme Khalifa hin baasinii. Warri feemasii abboon absakadhiis warra sana deemu dhiis. Warra feemasii warri sheekaa dubbii kana dhagaya obboleessa ol deebisi obboleessa hin baasinaa obboleessa deebisaadha obboleessi namni miira keessa gala obboleessa qaba haadha qaba abbaa qaba si galee obboleessis akkuma haadha abbaatti si rifata namni kun balaa walirraan gaya deebisaa obboleessa wallahi obboleessi ol deebii Khalifa ol deebii duunus jiraannus homaa mucaa kana booda homaan hin fayyadu jireenyi uummanni si koomandoo hudduudha yattee asirraa kijibdu tanniin waree duraanuu dadhabne nurraa dhiisa. Kijib dura uummanni si koomandoo wallahi hoota gabbana wallahi tuma dhugaa isin jedha uummanni si koomandoo kijibdha na amani wallahi kijibduudha sodaattuudha isin kijibduu sodaattuu asirraa uummatuma boottee boochiftu bicha baga isin agarre jechuudha baga isin agarre isinillee abdannee kana booda waan haasoynu ufiiftaanee jechuudha haasoyna onnee teenna abdannee rabbii waliin uummata si koomandoo irraa bushti. Tokkummaa Oromoo itti hudduu nama jala raasuu malee tokkummaa Oromoo itti gizee reeffi daa'imni isaa qalamu gizee wanni qalamu booyuu malee boottanii boochisu wallahi billahi kutaa biraa odoo taate yoona qabdee fidde jechuudha wallahi ani har'a osoo na bira jiraate walabbal kaaba odoo na bira jiraattanii naannoo kiyya amma sa'aatii meeqa booda xiqqaa sa'aatii lama qofa narraa fagaatanii abshir homaa miti wallahi sababa mucaa kanaatiin garuu namni lubbuu nama hedduu darbuu ta'a ani qoma dhaadhee namaaf taa'ee sitti hima kaameraa duuba taa'ee sitti himuun. Kaameraa duuba taa'ee sittiin fakkeessu. Kaameraa duuba taa'ee sittiin kijibu jechuudha. Kaameraa duuba taa'ee sittiin kijibu. Kaameraa duuba taa'ee sittiin fakkeessu. Sarii jegnaa. Timuddi. Baga wanna godhan. Onnee hin qabannu. Ronan akkana haasa'u biyya keessan keessa deemaa ta'a. Wallahi dhuguma sodaattuudha. Onnee hin qabdu ilaali sooshaal miidiyaa akka amaaraati amalli jira. Hin dhaadatani. Akka abashaati. Amara. Taatan namicha. Wallahi nuti dalee kolfide. Ay walloo ko ay gootaa haadha keeti. Walloo
Goota haadha keetii siin jedhe. Walloo dhiira haadha rawu. naata waliin booyin mamme ene sawa edellam wallahi torban booda dhufte waliin booyin dem duraan obboleessi keetti asii achi deemee waliin uummata dhayaa jiru ni gaya afaan hin baniin dem obboleessi keetti uummata keessa fiffiigee waliin dhawu jiru dhiisi si galee waan rakkoon qabu miti kun waan nama yaachisuu miti Kanaaf abbaan barbaadan jechaadha ilaa walloo yoo ta'e nuti isin qabna hin ajjeefna. Dhiifama farsaan isin gaafatu tokkollee hin jiru miira keessaa baya. Kiingi Ahmadiin sun maal jedha? Ila kiingoon sun maal jedha mana jaarsi tullachi suni maal jedha farsaa biti wanni abbaa yookaan immoo warra feemasoota akkasii san duratti dhiifama na haa gaafatanii akkasitti gallakkisaa fi jedha. Wanni akkanaa kun muudii corroqaadha. Arsii qabde taanaan fidiitii viidiyoo waraabii ganda isaa nutti himi. Akkasitti ajjeesaa barbaadan nullee dhagaya waraabbataa viidiyoo kana yeroo takka dhagaya erga akkas ta'e amma sa'a meeqa jirraa sa'a idaashii jirraa sa'aatii lamaa fi walakkaa na eegaa sa'aatii lamaa walakkaa asuma jiranii la kuno afurtu dalagataa arfan iyyuu bakka tokko qabee isinii fidaan tokkicha daa'ima karaa deemu qabdaniimi kan shirritii uffatu kan dalgee uffatu jechuudha kan dalgee uffatu qabeen fida walii gallee okay na eegaa akkasi qabnee walirra teenna gadhiisa gadi dhiiftan homaa rakkoon qabu kun dhaadannaa miti ammoo dhaadannaa miti kijibaallee miti isuma dhugaan sitti fide isuma dhugaan qabee fide isuma dhugaa qabde homaa rakkoon qabu no problem si galee ajjeesii rakkoon qabu. Kana farsa irratti mari'achuu qabdan kan irratti mari'adhaa malee walloon akkas taate gadhiisaa gabbarachiisa. Aba ajjeesaaf jaa. Amma carraan kiyya natti fakkaata dhiiroo na jalan dubbatina daqiiqa mata akka dubbadha. Itti fufi Habibi. Daqiiqa mata akka dubbadha dhiiroo. Hawaa tokko jechuu barbaada. Ijoollee walloo na dhageeffadhaa tolchaati. Wanni kun maqaa keessaniif gaarii miti. Walloo warri dhiiraa biyya keessa taa'ee diina waliin lola. Isin immoo warri biyya alaa keessa jiraattanii Oromoo irra duultanii maqaa keessaniif gaarii miti. Wallaalaa qabee ofirra xubbira qabee mucaa biraan tursiisu kana ilaalina. Arsii qofa ilaalina Oromoon kutaa kudhanii taa'ee isin ilaalaa jira jechuudha wanni kun. Kanaaf Oromoon Arsiin kalee Harargee wallolaa ture, Jimmaaf Harargee wallolaa turte hundinuu waluma bu'aa ture miidiyaa kanarratti. Namni tarkaanfii akkanaa walirra fudhatee hin jiru. Namni gadoo garaa keessa walii kaawwatee hin jiru. Isinii galee wanni kun badaadha. Rakkinni ummata walloo yeroo baay'ee deddeebi'aa ture sun rakkinna ummata Oromoo kutaa 11ti malee rakkinna walloo ta'ee ture takkallee hin beeku. Isin bira dhaabbataa ture Arsiin akkuma Oromoo kaanii adda dureedhaan isin bira dhaabbataa ture. Waan kana immoo fuutanii jettee sooshaal miidiyaatiif lafarra gabbuuftanii yoo tarkaanfii miskiina irra akka fudhattan taate isin maqama keessaniifuu gaarii miti. Maqama keessaniifuu gaarii miti. Wallaalaa keessan san gurbaa amma mucaa qabee akkana dararu san fuudhaati isin warri waa beektan ijoollee walloo. Isin warri waa beektan. Obboleen sana nama tokko miidhaa daa'ima san namni tokkichi hin qabne. Ilaa dhaga'i namni tokkichi hin qabne. Nama afur jarri. Kudhanuu qabu wallaalaa qabe anamma beeka qabeen jedhu. Beeka qabeen jedhu afarso wallaalatu qabe. Wallaalaa keessan ka qabe san. Wallaalaa keessan ka qabe san harkaa fuudhaati. Kun maqaa keessanii gaarii miti. Nuunaas bee mucaatiif illee namni dubbatu hin jiru. Arsiin sodaafillee waan dubbattu tokko hin jiru. Garuu wanni kun maqaa keessaniif gaarii miti. Warri hin kadhatinaa dhiisaa jettan jara keenya wama namummaa itti baa jirra. Namni kadhate hin jiru. Wanni kun maqaa keessaniif gaarii miti. Arsiif jettanii gadi hin dhiisinaa maqaa keessaniif jedhaa gadi dhiisaa isiniin jechuu barbaada. Ankanuma gabaabseera dubbiki. Galatooma. Galatoomi ulfaadhu. Okay. Jarana tokkoffaa dhageettanii jarana ila. Maayini beeyta hafarso tokkoffaa uummanni kun osoo jechuudha yoo rakkoo guddaa rakkoo biraa uummata kanarraa qaba malee miskiina karaa deemurraa qaba malee osoo dhugaan dhugatti isinirra rakkoo qabaatanii itti himne irra ifaan galatti mana ol galchanii nama 100 200 500 irra itti himne jira jarana jedhan an akka mataa kiyyaatti
isin arrabsaa jechuudha wallaahi lazim hafarsoo jara keessa taa'e isin arrabsaa kunoo hafarsoon kana usmeen kana anus miyyee mana kiyyatti illee fide gaafadhe taa'a osoo akkana jechuu baadde nan qocoon wallaahi lazim isin komadha ture garuu dabarsinee isinii warra arrabse kanaa kenninee isin dhabnaan isin argachuu dadhabnaan miskiina qabatan miskiina immoo akkuma namni miskiin nu keessa jiru miskiinni jara keessa illee miliyeena hoolaan karaa yaa guutaa jira bakka kamara kana waan ta'eef murteedhaami hanga isaan dhufanii an takkitti wanni siidhama farsoo akka ramzaatitti wallaahi billaahi na balleesse walloo na isini balleesse na goota keessan gagaragalchette gaafatte taanaaniin haga yoomal qiyaama jechuudha wal ajjeefna goota hanga garagalchan qabu lakki abbaa feete gaggaragalchisan goota gaddeebise jedhu haa jiraatume Ajiraat Oromoo kutaa kudha isaan timata tokkoffaa warqituu ta'e nagaggara galchanii dhaggeeffadha farsoo tokkoffaa warqituu ta'e nagaggara galchanii gaafa inni warqituu ta'e nagaggara galchu maa cal'iftee jedhanii iyyannoo akkana kanas irra banan way gaafa inni warqituu gaggara galchu isin maa waaqoo gaggara galchitanii jennan isaantu jedha ragaa qabatamaa hin argine gaafa sanis ragaadhaan socho'a. Wallumateenatu wal gaggaragalchaa ture malee ani gadiin garagalchine ragaa qabaanna naa fidan kunoos. Azirra fardis kana dirreenis kana afarsaan gadi garagalchine arrabana waan sanii achi nuti hundi goota qabna ka arsii haa ta'u ka baalee haa ta'u ka jimmaa haa ta'u ka fedhe haa ta'u goota fedhe tokko gadi garagalchee beeku suuraa isaa fidee gadi garagalchee beeku usha gimaatam kun ammoo yoo akkas ta'e rakkoon qabu jennee bara amma finne kadhaa miti kunii ila kadhaa miti kun garuu gaafa boru kabiraallee wallaalaallee biraa qabee iyyisiise gadi baataniin booyina booyicha dhaaba arsiinis booyicha dhaaba walloonis booyicha dhaaba walitti fufaa lubbuu wal gaafadha wal ajjeesa ana isiniin jedhe wallahi booyicha nurra dhaaba bakka dandeettu waan unshitu unshi bareeda mee yeroon qabu waan dubbadhaana dubbisa dubbar Oromoon ajjala teessee caqasu girtu walloo fi arsii bichaan taane wanni kun waan nama hunda laallatu amma maammee yoo boru gabbee nama tokko arrabse yoo miskiina ta'e karaa deemu jiraadde bilaashin naa qabamaa bakka maammee naatti uumamaa wanni tun waan irra taanii wacanii miti dhugaa waan wal garsiisu yaan ammoo yoo wanni tun